Hojjettoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa hojii kenna tajaajila lammummaatiin magaalaa Adaamaatti mana harka qalleeyyii ijaarsisaa turan xumursiisuun harka qalleeyyiif dabarsanii kennan. Hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa kan ta'an Injiinar Eebbaa Garbaa labsii tajaajila lammummaa mootummaan labse bu'uura godhachuudhaan hojjettoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa miindaa keenyarraa hir'isuun magaalaa Adaamaatti mana harka qalleeyyii yeroo gabaabaa keessatti ijaaruun dabarsinee kennineerra jechuun magaalaa Adaamaa kan filanneefis gama carraa hojii uumuu akkasumas misooma ogummaa fi teknooloojiin waliigaltee hooggansi magaalaa Adaamaa waliin jiru baay'ee gaarii waan ta'eef jedhan. Tajaajila lammummaa mootummaan keenya labsee yeroo dheeraadhaaf harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa akkasii gochaa ture sababa godhachuudhaan nus hirmaannaa hojjettoota biiroo keenyaatiin mana kana fakkaatu kan ijaarre guyyaarraa yeroo gabaabaa keessatti dabarsuu dandeenye jirra jechuudha. Kana immoo kan gooneef magaalaa Adaamaa irratti keessumaa gama carraa hojii uumuutiin akkasumas misooma ogummaatiin misooma entrepreneurship misooma teknooloojiitiin hojiin waajjira carraa hojii uumuu fi magaalaa Adaamaadha akkasumas hooggansi Adaamaa waliigalli jiru hojjetaa jiru gaarii waan tureef bara darbe isa sana sababa goonee as filannee jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu hojii tajaajila lammummaa hojjettoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa taasisan kun hojii namaa fi waaqa biratti jaallatamaa ta'e aadaa bareedaa fi duudhaa sirna gadaa ganamaati. Hojii akkasii sadarkaa magaalaa keenyaatti gadi bu'anii hojjechuun isaanii uummata magaalaa keenyaaf carraa guddaa waan ta'eef hojii jajjabeeffamuu qabudha jedhan. Maatii manni ijaarameef kunis galiin akka of danda'aniif leenjii deeggarsaa barbaachisu kan taasisaniif ta'uu himaniiru. Namni addunyaa kanarratti waan gaarii sammuun isaatti gammadu godhu keessaa wanni har'a biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatiin raawwatamee goolabaa jirru kun namaaf waaqayyo biratti illee waan baay'ee sammuu namaa gammachiisu aadaa uumaa keenyaa isa kaleeti. Sadarkaa biiroo irraa hojjettoonni gadi bu'anii beekumsa mallaqaa fi yeroo isaanii aarsaa godhanii hojii tajaajila lammummaa sadarkaa kanatti miidhagaa ta'e magaalaa keenyatti gochuu isaaniitiif nuufis uummata magaalaa keenyattiifis carraa guddaadha. Wanni kun jajjabaattee itti fufuurra jiraata. Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaas maatii harka qalleeyyii manni jireenyaa ijaarameef kanneeniif mana horsiisa lukkuu ammayyaa bituun arjoomeeraa fi harka qalleeyyii manni ijaarameefis deeggarsa taasifameefitti gammaduu himanii qaama deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Manni kun ijaarame baay'ee gammanne ammallee jiraadha ammallee waaqni sinaa jiraachisu jiraadha ammallee baay'ee gammanne otuun asabiin otuun yaadin gaara buutani jenne waaqumatu erge waaqumatu kenne jennetum amma yoo isin gammada mana keessaa guute sirees soofaas hundinuu nuuf guuttanii waa hundaa nuuf guuttanii affeeltanii kana nu qulqulleessitanii waaqni isin haa kennu. Xumura sagantichaa irrattis qaamolee milkaa'ina ijaarsa mana harka qalleeyyii kana keessatti qooda fudhataniif waraqaan ragaa kennameera.